sagantaa VOA Afaan Oromoo. Nagaan keenya sinaa ga'u hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoonaan Itiyoosaat irratti kallattiin as Washington DC irraa sinii darba. Guyyaan har'aa wiixata kibxata guraandhala tokko bara 2022 keessummeessituun keessan har'aantuu jibee horaati. Piroodyuusariin keenya Nugusuu Taamiree sagantaa keenya Bulaal Namoo Daandiiti. Tigisti Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Qophiilee keenya waliin turtii gaarii siniif hawwaa oduuf gara Bafaqaaduuttan sin dabarsa. Akka mul'atan oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Walgahii gamtaa Afrikaa marsaa 40ffaa irratti kan hirmaatan ministeeronni dhimma alaa biyyoottan Afrikaa Finfinnee galuu akka jalqaban dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii VOA'tti himaniiru. Walgahiin hooggantoota biyyoottan Afrikaa guraandhala 4 bara 2022 Finfinneetti jalqabamu adda dureedhaan waa'ee midhaan nyaataa Afrikaa gahaa ta'e, waa'ee dandeettii namaa guddisuu, waa'ee misooma hawaasaa fi dinagdee irratti akka mari'atu himameera. Dhimmi nageenyaa ardichaa ijoo dubbii isa tokko akka ta'u kan himan Ambaasaadder Diinaan dhimmi COVID-19 dhimmoottan xiyyeeffannaan itti kennamu keessaa tokko akka ta'e ibsuu isaanii gabaasni Kennedy Abaate eereera. United States Ambaasaadara ishee kan Itiyoophiyaa Geetaa Paasii nama biraatiin akka bakka buuftu beeksisteetti. Ibsi waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaa United States irraa ba'e akka jedhetti Ambaasaadar Geetaa Paasii waan soorama ba'uu barbaadaniif bakka isaanii Ambaasaadar Tracy Ann Jacobson akka bu'an ramadamaniiru. Sadarkaa Charge de Affairs yookaan hojii raawwachiiftuutti kan ramadaman Ambaasaadar Jacobson kanaan dura Kosovo, Taajikistaanii fi Turkmenistaan keessa ambaasaadara ta'anii hojjetaniiru. Rakkina yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru walqabatee dhimmoottan akka diinaatti wal ilaaluu hokkoran mirga namoomaa irratti raawwachaa jiran dhaabuu fi haala gargaarsa namoomaa hin daanqabne mijeessuu irratti hojii Ambaasaadder Geetaa Paasii hojjechaa turan Ambaasaadder Jaakobsanis akka itti fufan ibsi ministeera dhimma alaa irraa ba'e kun beeksiseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimma daa'immanii irratti kan hojjetu UNICEF ibsa har'a baaseen akka jedhetti Itiyoophiyaa keessatti bakkeewwan waggaa 3 darbanii fi roobni gahaan hin roobnetti namoottan miiliyoonii 6 fi qabxii 8 akka rakkinaaf saaxilaman ibseera. Itiyoophiyaatti bakka bu'aa UNICEF kan ta'an Gianfranco Rotigliano akka jedhanitti sababa balaa kanaatiin naannoo Somaalii fi Oromiyaa daa'imman 200,000 fi 25,000 midhaan nyaataa qaama isaanii jabeessuu dhabuudhaan akka miidhamaa jiran. Dubartoonni ulfaa fi harma hoosisan 100,000 ta'an gargaarsa midhaan nyaataa tattamaa akka barbaadan beeksisaniiru. Bara 2022 keessatti ijoolleewwan 800 fi 50 naannoo Affaar, Somaalii, Oromiyaa fi naannoo sabaa fi sablammii kibbaa keessatti akka hir'ina midhaan nyaataa gahaadhaa fi saaxilaman kan ibse UNICEF naannoo gammoojjii Oromiyaa fi Somaalii keessatti barattoonni 100 fi 55 barumsa akka dhaaban himeera. Namoota rakkina kanaaf saaxilaman gargaaruudhaaf UNICEF gargaarsa doolaara miliyoonii 351 kanaan dura ramade irratti dabalataan doolaara miliyoonii 31 akka isa barbaachisu ibseera. Mootummaan Maalii Ambaasaaddarri biyya Firaansii sa'aatii 72 keessatti kaleessa ajaja kennuusaa beeksiseera. Mootummaan Maalii Ambaasaaddarri Firaansi Joel Meer akka biyya isaa gallakkisanii ba'an kan ajaje hanga'oonni mootummaa Firaansii dhimma Maalii irratti yaada hadhaawaadhaa fi dal'ansiisaa kennaniiru jechuudhaan. Ministeerri dhimma alaa Firaansii Jean-Yves Le Drian mootummaa loltootaa isa yeroo ammaa Maalii bulchaa jiru ilaalchisuudhaan yaada kennaniin mootummaa fudhatama hin qabnee fi tarkaanfii itti gaafatamummaa hin qabne kan fudhatudha jedhanii erga qeeqanii booda mootummaan isaan juuntaa jedhanii waaman to'annoodhaa ala jechuun isaanii gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Firaansi kaleessa akka jedhetti ambaasaadarichi akka biyya isaaniitti deebi'an waamamuu isaanii ibseera. Torban darbe mootummaan Maalii nageenya kabachiisuudhaaf jechuudhaan eeyyama malee biyyattii kan seene waraana biyya Deenmaark akka daangaa biyyattii gallakkisee ba'u ajaja kennuusaa hordofuudhaan biyyi Deenmaark Firaansii wajjiniin akka dhaabbattu ibsi ministeera dhimma alaa biyyattii irraa ba'e beeksiseera. Mootummaan Maalii yeroo ammaa Asiim Gooyitaan hoogganamu hagayya bara 2020 fonqolchaan aangoo qabate akka filannoodhaan dabarsee kennu dhiibbaan irratti taasifamus amma bara 2026tti filannoo akka hin taasifne ibseera. Kanaafis biyyoottan Afrikaa naannoo jiran irraa murtoon qoqqobbii diinagdee akka irratti darbe ni beekama. Kun sagalee Ameerikaati.
Raashaan Yuukireeniin weeraruu dandeessu yaada jedhuun biyyoota lixaa miseensa naatoo ta'anii loltootaa fi meeshaalee waraanaa gara Awurooppaa bahaatti ergaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi loltoonni 60,000 lakkaa'aman akka qophaa'anii ajaja eeggatan beeksifteetti. Akka gabaasni Henry Ridgewell VOA'dhaaf qopheesse jedhutti miseensa naatoo kan taate biyyi Deenmaark xiyyaara waraanaa F-16 jedhaman 4 biyya Luutiniyaa keessa qubachiisuudhaan daangaa qilleensaa biyyoottan naannoo Baaltiik jedhamanii beekaman eeguu irratti hirmaachaa jiru. Firaans loltoota ishee Roomaaniyaa keessatti kan bobbaafte yommuu ta'u, Ispeen, Niizerlaandii fi Jarman akka itti yaadaa jiran gabaasameera. Ingilaand meeshaalee farra taankii ta'anii Yuukireeniif erguu ishee beeksifteetti. Raashaan daangaa Yuukireen irratti waraana 100,000 lakkaa'aman kuusachuu isheetiin alatti loltoota 10,000 lakkaa'aman hirmaachisuudhaan biyya Beelaaruusii wajjiniin shaakallii waraanaa taasisuudhaaf karoorfattee akka jirtu gabaasameera. Dhimma Raashaa fi Yuukireen irratti manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii erga marii taasisee booda ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkenii fi ministeerri dhimma alaa Raashaa Sarjee Laavrov guyyaa har'aa bilbilaan mari'achuudhaaf walbeellamuun isaanii ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden yaaliin dippiloomaasii akka dursuu qabu ibsanii Yuukireen keessatti maal iyyuu raawwatu biyyi isaanii qophooftuu ta'uu ishee dhaadataniiru. Dhimma kana irratti oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Meeksikoo keessatti ittuu ji'a tokko hin guutin gaazexeessonni 4 ajjeefamaniiru. Dhaabbanni miidiyaa toora masariitiitiin faca'u Moonitar Michaa'oo Kaanaa akka ibsetti wixata kaleessaa hojjetaan isaa Roobertoo Toledo magaalaa Jitaakwaaraa keessatti akkaataa suukanneessaa ta'een rasaasaan rukutamee du'eera. Daarektarri dhaabbatichaa Armaandoo Linaares gaazexeessaan ajjeefame kun ji'oottanii fi sodaachisni akka irratti taasifamaa ture ibsanii sodaachisni kun yeroo ammaa dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuu isaanii himaniiru. Akka daarektarri dhaabbatichaa jedhanitti malaammaltummaadhaa fi aanga'oota siyaasaa malaammaltummaa raawwatan saaxiluun gatii akkanaa nu kaffalchiisaa jira jedhaniiru. Akka mootummaan Meeksikoo jedhetti muddee bara 2018 as gaazexeessonni 50 olii biyyattii keessatti ajjeefamaniiru. Muummeen ministeeraa biyya Kaanaadaa Justin Trudeau vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii beeksisaniiru. Torban darbe mucaa isaanii tokko irratti vaayirasichi argamuun eega ibsamee booda mana yaalaa dhaqanii yommuu ilaalaman akka vaayirasichi isaan keessa hin jirre kan itti himamee ture Trudeau'n kaleessa yommuu deebi'anii ilaalaman garuu vaayirasicha qabaachuun isaanii akka mirkanaa'e beeksisaniiru. Akka nageenyi itti dhaga'amaa jiru kan dubbatan muummichi ministeeraa torban lamaa fi addaan of baasanii hojii isaanii akka itti fufan himaniiru. Bara 2020 ji'a bitootessaa keessa haati warraa isaanii yommuu vaayirasichaan qabamanii turan Trudeau'n torban lamaa fi kophaatti ba'anii hojjechaa akka turan ni yaadatama. Ministeera biyya alaa biyyattii Maliinii Joolii dabalatee miseensonni kaabinee mootummaa Kaanaadaa hedduun vaayirasii koronaatiin qabamanii akka turan gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan Yuukireeniin ni weerarti. Innaa addunyaan eegaa jirutti lolli jechoota jajjaboo ta'an walitti darbatamaa innaa jiru kanatti dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa tokkummaa mootummootaa fuulleetti falmiif walitti ba'anii jiru. Pireezidaanti Joo Baayidenis yoo waa uumame Yuunaayitid Isteets qopheedha jechuun dhaadatan oduu gabaastuun VOA Aniitaa Paawul Waayit Haawus irraa gabaastee jirti jaallannee dhiyeessa. Mooskoof Waashintan gidduutti wanni mul'atu gadi fagaataa yeroo adeeme kanatti President Biden jechoota jaboo gargaaraman. We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its build-up of its forces around gara fuula duraatti tarkaanfachuu fi dippiloomaasii gargaaramuun barbaachisaa ta'uu gaafachuu qabna. Garuu Raashaan humnootii ishee naannoo Yuukireenitti ijaaruu itti fufti taanaan waan fedhe haa ta'u nuti qophiidha. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin naannoo daangaa Yuukireenitti loltoota 1,000 qubachiisuu ennaatti fufan akkasumas qubannaan kun lafa Raashaa irratti otoo hin taane Belaaruus keessatti yeroo ta'u Ameerikaan jechoota jajjaboo dhageessisaa jirti. Masaraan Waayit Haawus akka jedhutti waraanni Raashaa 100,000 fi 5,000 caalan Yuukireenitti marsuutti dhiyaataa jiru.
Raashaan yaalii Yuukireen neetootti dabalamuuf taasistu mormaa jirti. Kana malees neetoo keessatti miseensa humna guddaa kan qabdu Yuunaayitid Isteets Yuukireen akka miseensa hin taaneef akka ittistu Raashaan gaafatti. Tokkummaa mootummootaatti dippiloomatiin sadarkaa olaanaa akka Yuunaayitid Isteets Linda Thomas Greenfield golli nagaa eegumsaa dhimma kana ifatti akka irratti mari'atu gaafatan. Kunis Yuunaayitid Isteetsiif Raashaan kophaatti baatileef mari'ataa eega turanii booda. The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous, and the stakes for Ukraine. Haalli Awurooppaa keessaa nu mudataa jiru kan hatattamaa fi bal'aamaadha. Danqaan Yuukireeniif biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa mudate sadarkaa olaanaa ga'eera. Tarkaanfii Raashaan fudhataa jirtu dhimma ijoo chaartara tokkummaa mootummootaa keessaa kan haleelaa jirudha. Kun nagaaf nageenya irratti sodaa kan uume ta'uu eenyuun keenyayyuu yaaduu dandeenyaa jedhan. Raashaan karaa ambaasaaddara ishee deebii laatteen Yuukireeniin weeraruuf yaadan qabnuu jetti. Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. You want it to happen. You're waiting for it to happen, as if you want to make your words become a reality. Duulli waraanaa akka jiraatu feetu. Kun akka ta'uu eegaa jirtu. Kunis jechoonni keessan dhugaa ta'uun akka mul'atan barbaaddu. Nuti garuu haala dhaabbataa ta'een himannaa keessan fudhatama dhabsiisaa utuu jirru kana gootu. Kana malees weerarri Yuukireen irratti karoorfatamee akka hin jirre utuu dubbannuuti. Namoonni siyaasaa fi uummata biratti beekamoo ta'an kan Raashaa yeroo hunda kanuma dubbataa turan. Biyyoota meeshaa nikuleeraa qaban Ameerikaa fi Raashaa gidduutti falmiin dhalate kun ilaalcha addunyaa adda adda gochuu caalee jiraa jedhu xiinxaltuu kata'an Angelaasteen VOA'f akka ibsanitti. Awurooppaan tasgabbii qabdu fedhii Ameerikaan qabduuf dhimma ijoo waan ta'eef jecha gargaarsa nageenyaa eegsisuuf kan oolu $2 miliyoona 200 miseensa neetoo kan hin taane Yuukireeniif ergamuunsaas sanumaafii jedhan. It's not only ideology, it's security. I mean, it's, a system of alliances and a stable European continent which are in the US's interests. Waa'ee ilaalcha siyaasaa qofa otoo hin taane waa'ee nageenyaati. Kana jechuun caasaa walta'iinsaa fi Awurooppaa tasgabbii qabdu qabaachuudha. Isaan kun fedhii Ameerikaa keessa jiran addatti baanee jiraachuu hin dandeenyu. Nuti odoola baay'ee guddoo ollaa lama qabdu miti. Nuti ofii keenyaa ardii tokko. Kanaaf haalli jiru sana caalaa. Dhimmichi waa'ee humna qabaachuu irratti tapha siyaasaati. Garuu qajeelfama qabanis ni dabalata. Kana jechuun immoo waa'ee daangaa fi abbaa biyyummaatti hidhata qabaa jedhan. Gama kaaniin Raashaa fi mormituu Ameerikaa akka taate Chaayinaan yeroo kamiin iyyuu caalaa walitti dhiyaataa jiran. Raashaan yeroo Joorjiyaa weerarte kan ittiin tolle ta'uu kan ibsite Chaayinaan kanas dorgommii Oloompikaa bara 2008 ennaa keessumsiisteetti ture. Dorgommii yeroo cabbii gaggeeffaman kan Oloompikaa immoo torban kana Beejing keessatti keessumsiisuuf jirti. United States Raashaa akkasumas Pireezidaan Puutiin irra uggura jabaa kaa'uuf sodaachisaa yeroo jirtu kanatti Raashaan yoo Yuukireeniin ni weerarti ta'e kanneen diinagdee addunyaa sadarkaa lammataa irratti beekamoo ta'an biraa deeggarsa maallaqaa feeti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo dorgommii Oloompikaa gidduu kana yeroo jalqabamu akkasumas Ameerikaan Raashaan Yuukireenii weerarraan waan sirra ga'uu jira jechuun yaadachiisuu ennaatti fufaa deemtu waan ta'uuf deemu suuta mul'ata. Center for Strategic and International Studies jedhamurraa Andrew Lawson akka ibsanitti. If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear, to a certain extent, will push them. Raashaan gara Yuukireenitti ni tarkaanfatti taanaan tarkaanfiin gama Ameerikaaf kanneen biroo fudhatan Raashaan hariiroo duraan Chaayinaa waliin qabdutti akka deebitu taasisa. Garuu yeroo booda dinagdee Raashaa miidhuuf jira. Kanaaf ammayyuu yaalii gama dippiloomaasiin godhamuuf carraan jiraachuu qabaa ka jennu jedhan Andrew. Garuu Raashaan hanga danda'ametti yeroo hangamiiyyuu haa fudhatu akka nutti hin tolle gochuu yaaltii jedhaniiru. Kana booda Beejing keessatti taphi jalqabama. Yuukireenii fi gama Raashaan waraanni of eeggannoo irra akka turu ta'a. Danqaan dippiloomaasii biyyootii wal morman lamaan gidduutti itti fufa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Pireezidaantiin naannoo Gambeellaa obbo Omod Ujuluu gara Sudaan Kibbaa magaalaa Juubaatti har'a imaluu isaanii mootummaan naannoo Gambeellaa beeksiseera. Akka hoogganaan waajjira sekretariyaatii pireesii naannoo Gambeellaa obbo Ugeetuu Adiing sagalee Ameerikaatti himanitti pireezidaantiin naannichaa aangawoota mootummaa Sudaan Kibbaa wajjin dhimma hidhattoonni murullee jiraattota Gambeellaa irratti haleellaa raawwatan mari'achuuf gara Juubaatti imalan. Naakoor Malkaa gabaase. Hoogganaan waajjira pirees sekretariyaatii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Adiing sagalee Ameerikaatti akka himanitti pireezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Umud Ujuluu har'a gara Sudaan Kibbaa magaalaa Juubaatti imalanii jiru. Sababa imala isaanis akkasitti ibsu. የሙርሌ ጥቃት በጋምቤላ ክልል እስካሁን ድረስ በሁለት ዞኖች በተለይ በአልማ ዞን እና በኑዌር ዞን hidhattootni Muurlee godinaalee Anyo'aaf Nuweer keessatti haleellaa raawwachuun lubbuun namootaa darbee jira. Keessumaa godina Anyo'aa keessaa daa'imman 2 ukkaamsanii fudhatanii jiru. Loon 101 fudhatanii miseensa poolisii tokkollee ajjeesanii jiru. Godina Nuweer keessattis namootni 8 ajjeefamuu fi walumaa gala daa'imman 4 akka fudhatanii deeman ibsinee jirra. Dhimma kana irratti mootummaan naannoo Gaambeellaa mootummaa federaalaa waliin ta'uun erga mari'ataniin booda ka pireezidaantiin naannoo Gaambeellaa gara Sudaan Kibbaatti imalan. Har'allee aangawoota olaanoo Sudaan Kibbaa faana marii irratti argamu jechuun dubbatan. Hidhattoota Muurlee daangaa ce'uudhaan jiraattota irratti haleellaa raawwatan dhaabsisuun alatti dhimmootni biroo aangawoota kanneen jidduutti mari'ataman akka jiranis ibsanii jiru. በዋናነት ያው ጥቃቶቹ እንዲቆሙ ነው ምንጩ ለማድረግ ነው። sadarkaa jalqabaatti haleellaan kun akka dhaabbatu gochuuf hojjetama. Daa'imman ukkaamsamanii fudhatamanis akka isaan deebisamaniif ni hojjetama. Loon hatamanis akka deebisamaniif ni hojjetama. Kanaaf pireezidaantiin Gaambeellaa Juubaatti kan imalaniif jechuun dubbatan. Aangawoota Sudaan Kibbaan alatti bulchiinsa Jangulleetti geggeessitootni hawaasa Muurlee marii kana irratti akka hirmaatan obbo Ugeetuun dubbatanii jiru. Hooggantichi bu'aalee marii kana irraa eeganis akkasitti ibsanii jiru. ውይይት ከተደረገ በኋላ አብዛኛው የሚወሰዱ ህጻናት እርስ በርሳቸው ይጠቋቋማሉ። erga mariin taasifamee booda daa'imman fudhataman walii isaanii eeruudhaan erga akka argaman ta'een booda gara maatii isaaniitti akka deebifaman taasifama. Kanaan durallee waleerumaan akka isaan argaman kan taasifamaa ture. Mootummaan Sudaan Kibbaas hojii kana ni hojjeta. Rakkoo daangaa ce'ee dhufu hambisuudhaaf mootummaan Sudaan Kibbaa hojii itti isaanii hojjetaa jennee yaanna. Gama mootummaa naannoo Gaambeellaatiinis loote seentota kanneen ittisuudhaaf ni hojjetama jechuun dubbatan. Hoogganaan waajjira pirees sekretariyaatii naannoo Gaambeellaa kanaan dura hidhattootni Muurlee naannoo Gaambeellaa keessatti namoota hedduu ajjeesuu fi kanneen biroo ammoo manaaf qe'ee isaanii irraa akka buqqisan ibsanii jiru. Namoonni kunis gargaarsa barbaadu jedhan. በተለይ አሁን የድጋፍ ስራዎች ላይ ነው። Keessumaa hojii gargaarsaa irratti hojiin gaarii mootummaa naannootiin eegalamee jira. Aanoleenis dhimma kana irratti wal gargaaraa jiru. Namootni tibbana biyya alaatii galan illee lammiilee gargaaraa jiru. Sababa yaaddoon lammiileen mana isaanii irraa waan buqqa'aniif mootummaan hojii lammiilee kana gara mana isaaniitti deebisuu hojjetaa jiraatullee namni guyyaa tokkos ta'u guyyaa lama mana isaarraa fagaatee ture yeroo deebi'u waan hundumtuu guutuu waan hin taaneef gargaarsi taasifamaa jiru hanga barbaachisu miti jechuun dubbatan. Torbanoota muraasa dura naannoo Gaambeellaa godina Nuweer aanaa Akooboo keessatti hidhattootni kunneen namoota ambulaansiitiin deeman 8 ajjeesuun namoota naannoo sana turan 5 madeessuu isaanii Koomishinii Poolisii Naannichaa wabeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Haleellaa hidhattootni Muurlee raawwataniiru jedhame irratti gama mootummaa Sudaan Kibbaaf gama hidhattoota kanneeniin wanti hanga ammaa jedhamee hin jiru. Hidhattootni kunneen waggoota 8 duras godina Nuweerii fi Anyo'aa keessatti namoota 170 ol ajjeesuu fi
daa'imman hedduu ukkaamsanii fudhatanii deemuu fi loon 2,000 ol fudhachuu isaanii fi dhimmichis sadarkaa idil addunyaatti xiyyeeffannoo argatee akka ture koomishiniin poolisii naannichaa kanaan dura ibsee ture. Yeroo sanatti miseensotni raayyaa ittisa biyyaa gara Sudaan kibbaa seenuun daa'imman 100 ol ta'an gara maatii isaaniitti akka deebisanis akkasuma dabalataan ibsamee ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Hordoftoota keenyaa keessummaan keenya har'aa godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti meeshaalee adda addaa gataman irraa waa kalaquudhaan hojii gaariif jajjabeessaa nama hojjetudha. Ga'eessa umriinsaa waggaa 35 Adaanee Faantaa karaa hiriyoottan isaatii odeeffannoo argadheen sababa rakkoo intarneetiin bakka hojii isaatti dubbisuu waan hin dandeenyeef hiriyoonni isaa mana ofii bakka waayifaayi argachuu hin danda'amutti sawaamanii muuxannoo jireenyaaf hojii isaa nu hiruuf eeyyamamaa waan ta'eef maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna. Adaaneen hojii waa kalaquu kanatti attamitti akka dhufeef yoom akka jalqabe nuuf ibsa. Galatooma aferuu keessanii fi ani kan inni hojii irratti jammaree abbee gootu baabura midhaan daakuu qabudha. Yeroo sanaa ani yeroo baabura kun rakkoo godhatu isarratti ani baay'een callaqamaan ture akkamittiin akka kana yaaluu danda'u. Ittiin akka hojjetee booda nama hanga ga'uu danda'u nuuf yaalaa ture. Durumaa jechuudhaan baay'een itti dadhabaa ture jechuudha hojii carratti. Akka carraa ta'ee barumsa deemeen ture. Kutaa 12 Qellemitti biteen Jimmaa Yuunivarsiitii dhaqee ture. Isaan booda barumsa kana durumaa ka'ee waan fedhiin koo kan keessa waa kalaquu kan waan ta'eef mana hojii diinamoo waanta jedhamu tokko argee waggaa 2 fa'aa qoratte jechuudha. Mana diinamoo sanaa asitti gaafa kan argu ani kakkoomsi qormaayyuu kanarra ture laa. Kanarra waan tureef ani mana diinamoo sanaan galuun murteeffadhe. Ituun nama tokko hin baratin jechuudha. Isaan booda diinamoo kanaa waan akka waggaa tokko wayii ture amma danda'ame sammuutti qabadheen gara Finfinnee deemee mi'oota na barbaachisan bitadheen hojiitti deebi'ee dhufee hojii mokoraa geggeesse maal jedheenii hojii jammare. Kaka'umsuma ofii keetiitiin jalqabde moo leenjii fudhatteetta? Leenjii tokko waan fudheen qabu. Ani mana diinamoo waan jedhamuun ofii maruuma waan jedhu diinamoo diinamoo mana baaburii mana jijjaa turee fi isarratti kaka'umsa duraamaa qabaan ture. Kennaa uumamaa kan rabbinaa kennina malee namni barsiisee mini waan jechaaf. Isaan booda adeemsa keessan diinamoo kana maruun jammaree magaalaa Dambidollootti beekameen hojii dhuunfaa hojjetaa ture. Kanumarraa ka'uudhaan hojii kalaqaa kan yommuu itti dabale hammam na fooyyessa. Durumaa keessa waan jiruuf hammam deemuu danda'a jedheen hojii eegale. Akka irraa yoo danda'e jechuudha. Hojiiwwan Adaaneen hojjete yookaan kalaqe keessaa tokko baabura buna daaku akka ta'e odeeffannoo argadheerraa hubadheen jira. Baabura bunaa kana maalirraa akka hojjetu naannoon inni jiraatu buna biqilchuun waan beekamuuf illee guyyaatti baaburri inni kalaqe kun buna hagamii akka daakuu danda'u innaa ibsu. Ani kan tilmaamee jiru kanarratti guyyaatti jechuudhaan sa'aatii 12 yoo jammaree amma sa'aatii 9-8tti waan tokko mi'i tokko waan hojjetu boqonnaa barbaada. Kuntaala 35 hanga 40 waan jedhudha kan nuyi tilmaamne irratti hojjenne jechuudha. Baabura bunaa kana maal irraa hojjette? Ani kanarratti sibiilota bakkee gatamanii jiranii aanota irra deemee walitti funaanaan ture. Sibiilota kana kan keessaa hojii irratti oolu kan inni jedhu walitti qindeesseen hojii kana isaan booda irraa mokoruu jammare. Isaan booda rakkoo meeqa mudannoo keessa darbeenii gaafa irra oolchuu godinyooti kana quunnamanii akkamitti kana gabaarra oolchisu akkamittiin beekamuun qabatanii kakaasanii akka ka'umsa ijoollee godinyoota kootiin uummatatti agarsiisa. Kophaa kee hojjettamoo hojii kana nama si gargaaruu qabda Adaan? Ani kana ofiin kalaqaa wanticha ijoollee mana deeggaran ijoollee na biraa hojii hojjetanii qaqqaba ijoollee harka qalleeyyii nama 4-5 biraa hojjeta. Amma ammaatti jechuudha. Kaka'umsa ijoollee sanaa fi abbummaa abbaa ta'een kan hundumataa kakaasee hojii isaa roona. Itti gaafatamummaan hundumaan irraa jechuudha. Warshaa keessatti oomishamee kan ba'u baaburri bunaa amma qarshii miliyoona 1 olii akka gurguramu odeeffanneerra meeshaa inni ati hojjette kana namoonni itti fayyadamaa jiru hanga meeqaatti gurguramuu akka danda'u tilmaamteetta namoonni bitanii itti fayyadamaniiru yoo ta'e mee kanarratti. Kan bunaa kana amma kan buna calleessu kan jechuudha. Ani namooti kan karaa jalaa dhaquuf namaa amma furannaa jedhanii gaafa quunnamanii
Yaani amma kana fooyyesseen sadarkaa guddaa ta'e baatee tilmaama isaatiin baateenis ni kennaa waan jedhu. Har'a mataa isaa namni dhufee namni jira. Gara baala lafa bu'uun itti oomishamu gara mukii har'a. Isaan booda amma 350 gaguma isinii ba'a. Yeroo isinii yeroo muraasa naafsaa kan kana caaluun fooyyessee isinii baasa waan jedhuun taasise. Baabura bunaa isa kalaqxe kanatti dabaluudhaan meeshaa akka biroo kalaqxe qabdaa? Meeshaa akka biroo kan kalaqee maashinii xaafii calleessu kan guyyaatti jechuudha. Kuntaala 35 hanga 40 kan calleessuu danda'u hojjetama nama waraatiif nama laatee qaba. Kan bukoo bukeessu kan namoota barraqa daabboo gurguraa bukoo bukeessee kiiloo 35 hanga 40 bukeessu kalaqee nama kennees qaba. Al tokkotti jechuudha kan inni bukeessu kiiloo 35 hanga 40. Mootorri meeshaa kana ati ittiin sochoostu maaliin hojjeta? Kan ittiin hojjetu kuni maashina buna daakuu isa jennu miliyoona foolii kan bitamu kun faalama qilleensaa gaggeessuu danda'a. Warri kun immoo elektirikii hamma mana tokko namaatti gadi bu'anii qotaarii sirifeesii singilii waan jedhu jira. Mana isaaniitti furtanii akka isaan fayyadamanii fi faalama qilleensaa waan gaggeessuu hin qabu. Bees immoo naafta waan nyaasuu hin qabu. Lammaffaa isaarratti immoo bakkaa bakkatti socho'uu kan danda'u jira. Maashina buna falfalu kuni. Amma uummatni keenya gara ashiyaa baay'ee hin qaqqabu harkaa kan hin deemee rumaa deemee yoo jechuudha. Diin amma nama 3-4 yoo dubbisatanii har'a yoo namni tokko fayyadame mana nama tokkotti darbee fayyaduu akka danda'u kan irratti kadhate. Egaan Adaanee amma sadarkaan hojii keetii kanarra jira meeshaalee gataman irraa waan adda addaa kalaqxeetu faayidaa uummataatiif oolchaa jirta. Gara fuulduraatti akeeki kee maali? Gara fuulduraatti kanuma oomishee ni jiraama. Sadarkaa mana namaa tokkotti akka qoteen bulaan keenya fudhatee itti fayyadamuu fi gaheen irraa eegamu na baadheen ammoo hordofii cimaarra jira. Keellaa keessatti hojjettu qabdaa eessatti hojii kana hojjetta? Kan inni hojjetu naannaa ammistii sabarma jiraatudha. Yeroo dallaa namaa keessan karadhee karaayii fudhanii mana laamiraa keessatti hojjetta. Namni illee gara tokko galagaluun qabu yeroo dhufu baay'inaan ilaaluma yoo uummatii yeroo waan dhiisona malee bakka hin qabu. Dargaggoo Adaanee Faantaa ibsa nuu kenniteef maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatooma. Siis galatooma kan naaf yeroo eessaniif galatooma. Namoota kanarratti na kakaasanii baay'ee tumsanaa godhanii immoo baay'een galateeffadhaa maqaa isaanii barbaadu galatoomaa.